raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Bakkuma jirtanii fi jiraattanii sagantaa keenya hordofaa jirtan cufatti nagaan keenya isinaa ga'u hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu attam jirtu. Oromoon cabee Oromiyaan kunuunfattoota Impaayera Itiyoophiyaan dhuunfatamuu hordofuun nagaa fi sabatiinsi Oromoof Oromiyaa irraa kunuunfattoota mootota Abashaan godaamsifamuun ifa galeessa. Nus arra Oromoof Oromiyaan goolama keessa jiraatu oduma beeknu Oromootu nagaa jaallata nagaatu kan waaqaatiif nagaa sanfuuna ammallee yooyaa kan nagaa sanfuudhee fi turtiin keessan sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa kibxata onkoloolessa bultii 19 bara 2021 waliin haa ta'uuf kan isan hawwatu ana xiiqii dhugaasaati. Sagantaa keenya guyyaa irraatiinis daafii ongeen dhalcheen namaa horiin Oromoo kibba Oromiyaa godina Booranaa fi godina Gujii Ba'aa keessaa raataa takkaa'u obbaa jiraatu irratti marii Oromticha kibba Oromiyaa godina Gujii Ba'aa tokkoliin tolfannee fi haala hawaasni Oromoo kaaba Oromiyaa konyaa Walloo mudataa jiru irratti odeessa Oromticha Walloo tokkorraa argannee fi marii bal'aa tolfannitu sagantaa kana keessatti isaniif dhiyaata. Ammas anaa dhufu saniin jechaatuman dhimma ongee kibba Oromiyaa mudatee fi qabxiilee akka irratti turtii Oromticha kibba Oromiyaa konyaa Gujii Ba'aa waliin tolfanne isaniif dhiyeessuun saganticha saaqannaa dhiyaadha. Ganna sadan kana kibba Oromiyaa keessumaa godina Gujii Ba'aa kun haala amtuutu harkaa qaba ture. Waan beelaatu jira, waan lolaatu jira. Yeroo hedduu iyyanne namni jalaa dhaggeeffameessillee dhimataa turtanii. Ammoo akkuma lafa Booranaa laf Gujii garaagaraa kana keessatti ongeen buutee loon dhumee horiin obbee namillee raataa jiru gama keessan kunittillee haalli kun haala jajjabduu jedhu ammoo keessan kaadda godhu isin ganna afran kanallee waan hamtuutu harkaa isin qaba. Ammallee boonni itti darame ammoo waan gamu sunii namuu dubbataan jiru dhageenya. Mee waan kana Oromoo himi maal keessa jirtan abbo? Dhugaa wanna kam dubbattuu cufaane namni barumsi qabne naannoon Oromiyaan qabdi. Dalleenni xaafiin garaagaraa haa namni baratee namni babarreessee dubbisuu hin dandeenye namni waan kan yaaluu hin dandeenye jiraate beektaa inni qaba namni wallaachi garbummaa ta'eetiniidha. Kanaafuu nama rakkoon cimaan harka nu qabu ganna firan kanaaf sadarkaa lubbuu namaa lubbuu hawaasaa sadarkaa hidhaa sadarkaa beelaa sadarkaa gargaarsaa nyaata addunyaa dhabuu karaan irra hidhamuu katamaan barumsaa dhabuu karaa konkolaataa dhabuu alaf tokko hadurii bulchanii bitanii jiran keessa godaananii hawaasichi naannoo sun jiru diinaa shaneedhaa jedhanii ollaa garganda sagalii ka namni kun lama walii ganda keessatti argamu. Fakkeenyaatti ganda halluu, ganda dangaggooftuu, ganda malka gubaa, ganda dibbee, ganda afaydii, ganda bulbul, ganda boobaa, ganda sagaliitti, ganda aanaa guneen lalloo jiranirraa kafattokee golgee jiran jira. Warri suniin reebama hama jira dam dirreetiin boorani dirree warri gadaa kun mootummaa wal ta'ee karaa nurra kutee garri warra olla keenna akka ollaaf guddaa folee jennedhaan garri folee jina. Harmaan bishaan tokko, harmaan shaayii tokko, wanni ilmaanii gartee silaa gartuutti irra fuudhee namni hadee garri inni san balleessinaa jechuu jiru Booran. Booran Oromoodhaan hangafa Oromooti gadaan bulaan warri balleessii warri sun jala bulla bal. Warri sun warri tarkaanfii irra fuudhee gam tokko namni balleessaa jiru gam dirreetti warri dirreeti. Har'allee borillee kaleellee alla guyyaa kanallee iyyannoo kan warmayyan gargaarsu
kara warra deebisanii biyyi Boorana kan ta'e dagan gargaarsila maqaa seenaan jennee addunyaan bakkarsiisa jenne kara warra deebisanii warri kunuunsu jiru jechuudha. Yeroo Orana malka baatan wasattara warra Booranaa ijoollee Booranaa teessisee olla Boorana saamee olla Boorana waan addeeni guree hundatti gurguratee waajjilla gurgure kunin rakkoo Booranii gambiree diinurraan gahe mootummaa waltee abbaan gadaa waan gadaa hojjechuu alatti hojii mootummaa keesseenee dhiibbanurraan ga'een ijjeessa jiru waan taatee gam Booranaalleen akka ijjeessaaf reericinni nurra dhaabu sadarkaa addunyaatti akka iyyannoo nu dhaqqabdu isan gaafan. Kan kabira ammoo gargaarsi taraadoo, gargaarsi fayyaa namaa, gargaarsi barumsa, mani barumsa sagali jira, mani barumsa sagal kan jiru. Cufa ijoolleen gandi sagali fudhatte baratti hin qabdan fudhatte baratti baddee harmi xiiftii yookiin barumsa waan barumsaatiin dhuftini gaariidha. Nageelloo isin dhuftini dachuu fayyuu marsanii hidhee jiran maatiin isaanii achitteen gargaarsa immoo nyaata addunyaa hooraadhaan nageenya Booranaa fulaan godina manni sirreessa godina fulaa sanatti hooraadhaan durii fulaa hooraadhaan magaatiin guddaa jira habiri gumee dalloo deemu jiru amma achi buusanii warra godinaatiin horii aanaa qoodachuu jiran buqqa'oo sadanii waan isaan buqqisin beennu maatiin isaanii dhufun waliin jiraachuu jirti amma achitti namichi tokko guraagee jira namichi guraagee kun gaafa ana gumee dalloo dhaaban kun toraa ta'ee achi qubatee taabee birriirra fudhata amma midhaan magaaziin tokko yoo isaan dhufanii iddoo tokko gadi fakkaata haga midhaan marti midhaan kaaniin gadi birrii firra murratanii inni nageenyaa fi taraadoo gargaarsa addunyaa waan wal qabsiisu hin beeknu karaa namaatiin namni beelaan dhuma jira karaa ammoo fayyaan waraana bilisummaa Oromoo yoo hin kayyoon uummati liiban gandi sagalee duwwaa yoo hin jiru beeksichi guddaa jira dhukkuba guddaa jira kufaa jira waraansa jira waan agarsiis jira warri gandi sagal hagol biliiban kee jiru yoo gargaarsa rabbiitiifi waraana bilisummaa Oromoo hin kayin ogeeyyii isaanii hin kayin rakkoo cimaa jira rakkoo guddaa jira addunyaan nu beekuu qabdi buufati addunyaa buufati bulbulshee jira immoo buufati guddaan argataa federaal irraa naannoo irraa argatu eegii yoomii arganne hin beeknu magaalaa nageellee buufata dhuunfaa kilinika dhuunfaa irra gurguramaa jira garduriitii akkas. Oromummaa taatu waliin qabna ammoo addatti boorantitti isin booranni dirreelleen booranni liibanilleen waliin qabdani ammoo ka dhageenyu booranni liiban jiru kun shanee obbo yoo fedhee yookaan shanee gaafatu gargaarsaa jedhanii waan akka sooshaal miidiyaa kan gartee waan akka feesbuukii fi waan adda addaa kana irratti nama qoruutti argine. Isii sila booranummaan kunuu adda addaa oromummaan kunuu adda addaa Oromoon yoo horiin irraa obbo sila Oromoon akka Oromootti Oromoo guutuu dirmatuu malee moo sila gammi sun shanee gammi kaan jedhanii addaan qoodanii sila uummata kana obbaasuu qabanii. Saba garboome haasaan odduun sun oduu saba garboometti sabii tokko yoo garbummaa saree goota akkas taaphatta maree eessa kutaa qabnaa yoo garbummaa waliin qabnaa maree. Eenyu dirisoome eenyu maali ta'ee maali kattaan qoodamne shaneen maali taatee khayran suni afaan namu warra garboomee suni kun afaan warra garboomee. Ammoo afaan warra garboomee yoo ta'u malee kunoo garre gaamma gargaarsi hawaasa Oromoo godina Gujii ba'aa kunoo gara liiban kana qubatu gargaarsa homaatu ga'aan jirra arra miti gargaarsi kun silaa gannaa furan kana keessa iyyuu ga'u malee hawaasa kana walumaan quba qabna hawaasi kun ganna afur guutuu lola keessa jira hawaasi kun ganna afur guutuu oomaa dalagataan turre osoo hongeen dhufe horiin irraan obbaale beela keessa ture silaa dirmatamuu fi malee kanaaf waan kana kaase abbo. Dhugaa gargaarsi addunyaati kafayyaa akkasii addunyaarra dhufa daa'immanii akkasii kafayyaa haadholee akkasii irra dhufa biyyaalarra dhufa seefneettiin akkasii cufa warruma qoodachuu jira warrummaan akkasitti maatiin isaa jirtu waliin jirti jechuu barbaada warri akkasitti an fakkeenya bulchooti caasaan ganda kanu bira deeman waraan poolisii waliin baqatanii nageellee Booranaa galanii maatiin isaanii waliin jiru shana jecha turan diinacha turan ammoo isaan maqaa buqqa'oo isaatiin maatii isaanii kan waliin jirullee waliin sagalee fudhachuu jira jechuudha. Kun amma masasab garboomeeti kan irra wanni sii deebisuu barbaada kan na fakkaate. Ayyee abbo amma taate amma gaa ka dabarte ka dhuftu akka qabannuuti amma gargaarsi maqaa Booranaatiin maqaa hongeetiin guuramaa jiru jira biyya alaalleen biyya keessaallee saniifuu namni Oromoo namni waan sanatti aangoo qabu namni maqaa isaatiin akkaawuntiin badamee jiru hawaasa Oromoo ka ardaa liiban qubatu kana ka ganna afuriifuu lolli itti banamtee lola keessa jiru kan hongeen harkaa qabde kana akkuma hawaasa Oromoo
kadhibiitti akka dirmatuuf ati maal dhaamtaaf? Wanni an dhaamuu fi nu akkuma reefu ati naansite waggaa afuri rakkoo cimaa rakkoo beelaatii fi rakkoo karaa fayyaa karaa mana barumsaa amma akkuma reefu isin jedhan mana barumsaa markudha lama ifa maasillee tuqullee nattola manneen akka malkaa hoolaa malkaa arooyyee adibbee caffajjii malka gurraa haree feeda hamma 12 man 12 mana barumsi biyyatti tokko keessatti barumsi gistokki jalqaba barumsa jalqabuutiin jirru addunyaan nu beekuu qabdi gam fayyaatiin addunyaan nu beekuu qabdi nu birmachuu qabdi gama beelaatiin kiiloo 25 birri 1,100tiin bituu jira horii arga qaban fixuu jirati gara kaanii mootummaan lafa kennaa miti warri nu bulchinuu miti diina shanee saba Oromooti Oromoof qabsaa'e malee diin biraatiin maqaan nu kenna jira maqatu waan ta'eef akka addunyaatti akka biyyittii akka immoo saba Oromoo ka biyyittii gargaaruuf sabuufiitti yaaduu danda'u kallattuu maraanu karaa cufaanuyyuu karaa fayyaalleen karaa beelaalleen gargaar nuu warra ardaliiban du'aa jirraa uummati Oromoo ka biyya keessa jirtan ka biyya ala jirtan cufayyuu sabi Oromoo akka nuuf birmatu isan gaafan doone jirra nama rabi qabame dubbachuu hin dandeenye lubbuuteen kennine dubbachuu jirra jiraafuma keessallee door waan taateef borillee kun waan hin oolleef biyya sanii du'an nama jirtu waan ta'eef du'aa jirra waan ta'eef fulas amnu akka nu birmattu addunyaan nu birmattee gargaarsa addunyaan lakko miidiyaa biyya ala cuf akka nu dhaqqabsiisan qaamataa jiran gargaarsa yaad tokko narraa fedhi ko yaadi tokko callaan Hayyeetti daran. warra amma Meksikoodhanii dirjitiin jalatti walitti hidhamee jiran miti. Dirjitiin sun as dhufee ganda bulbulii irratti buuyyoo maal isan gargaaraa horiin laalatee buuyyoo nu gargaaran buuyyoo 200 furushka 200 furushkaan tokko birrii 300 300 kaa'in gara 300 waddeemtu birrii 300 dhufechu warra simmintoo bitata ana gumee dalloo bulchoota ana gumee dallootiiti bulchootiin kan birootti gandaa sanii ganda golbahu wal ta'anii gurguratanii horiin boranaa dhumuu jira furushka kan warra nageellee bisate nyaachuu jira akkaan ta'anii warra gadhiisanii warra fula waraanii jirmoona waraana amma garaafeessaa hamma ana gumee ana liban keessisu ganda simmintoo gubbachiisu kan nama nyaata waraabe maka Oromoo kan nama nyaatu artitti dirjidaan dhaananii buuyyoo irra jiisanii buuyyoo isaan gurguratan buuyyoon 200 taate kan 300 ta'e waan nama dhiisi marra horiitu iyyuu gurguratanii nyaachuu deemaa jira waan taateef sadarkaa warri saba Oromoo adda liibanitti itti ilaaluu jiru dubbi jajjabduu waan taateef kan kanallee kallattii biraallee nu hordofaa. Buuyyoo furushkaa kaanii kunnoo simmintootti konkolaataa irraa jissanii achi ammoo fuudhanii kaabinoonnummaan gurgurataa jiran kaan horii ofiif oolfataa jiran Oromtichi tokko kana durallee natti mee jira silaatii waan suni warra NGO yookaan warra nama gargaaran warra silaa bilaashaan bilisaan namaa kennantu fidee mootummaan achitti irraa qabate. Warri akkuma gargaarsun iyyuu waan gar namaa cuuti waan horiillee buuyyoon achiin bulbulii banii jiran gadi hin dabar haayoo isaanii waan ta'eef jechuu akka saaf namillee waliin dhumu digalaan adeemsana erga kana biyyatti addunyaa saba Oromoo kafula garagara jiru nama gargaaruu danda'u adeemsaan nama gargaaruu danda'u ta'utti nama gargaaruu danda'u akka warra liibanitti loone jirra Oromoon akka gadaa Booranaa hatta hanga Oromoollee kumanne jirra nu duulchise nu waasisaa jira waraan isaallee nurraa dhaabuuti gargaarsaallee hanu gargaaruuti godin tokko haa uummanni qabu haa dureeyyii qabu haa hojii heeraaf seera abba gadaa dhiisee waraan nutti bobbaasee maatii isaa akka liiban jedhamuu jiru waan ta'eef nurraa dhaabu waraan sunillee akka addunyaallee nu beeksisa. Kan amma dhageessan kun gara kibba Oromiyaa godina Gujii ba'aatti bilbiluudhaan balaa ongeen dhalcheen lubbuun namaa fi horiin hawaasa Oromoo kibba Oromiyaa konyaa Gujii ba'aa fi godina Booranaadhaa raataa takkaa'u obba'aa jiraatu irratti odeessa abbaa Oromoo kibba Oromiyaa godina Gujii ba'aarraa argannee fi akka Oromootti ammoo hawaasni Oromoo konyaa Gujii ba'aadhaa keessa jiraatu gannoottan afran darban kana keessa haala amtuu garaagaraa akka keessummeessaa turee fi yeroo garaagaraatti illee hawaasa Oromoo bal'aa akka keessaaf kaalaatti illee wawwaate gargaarsa argachaa kan hin turre
ammas taanaan hawaasni Oromoo keessaaf alaadhaa. Hawaasni Oromoo kibba Oromiyaa konyaa Gujii Bahaadhaas akkuma kan konyaa Booranaadhaa haala amtuu keessa akka jiru hongeen konyaa Booranaa mudatee jiru konyaa Gujii Bahaas mudatee akka jiru addatti ammoo hawaasni Oromoo konyaa Gujii Bahaa keessa jiraatu isaan shanee takkaa'u deeggartoota shaneetti jedhamuudhaan gannoottan afran darban kana hidhattoota mootummaa kunuunfataa impaayera Itiyoophiyaan nama horiin warraa obba'aa akkuma ture arralleen obba'aa waan jiruuf hawaasni Oromoo kana qalbiitti qabatuudhaan waan danda'e hundumaan hawaasa kana tumsuu akka qabu irratti kan abbaan Oromoo dhaammatee nuti isaan dhageessifneedha. Kanatti immoo aansuudhaan gara kaaba Oromiyaa konyaa Wallootti bilbiluudhaan hidhaa fi gidirfamni hawaasa Oromoo Walloo irratti kan jabaatee jiraatu kan hidhamee jirullee dararaa mana hidhaa keessatti mudataa jiruun mana hidhaa keessatti qalbii dhabaa takkaa'u marataa jiraachuu lolli loltoota mootummaa Koloneel Abiy takkaa'u PP fi warra TPLF gidduutti gaggeeffamaa jiru itti fufuudhaan warri TPLF lafa Amaaraa akkasumas konyaa Walloollee seenuu isaaniiti kan Oromtichi kun dubbatu yaada guutuu Oromtichi Walloo raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaaf qoode muuziqaa ce'umsaa kana burisiniif dhiyeessina ammas turtiin keessan hagamaa'ee kurfii keenyaatti nu faana ta'uun afeerraa keenya. Dhiyeenya kana kan dhaga'amu miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa konyaa Walloo akkasuma hawaasa Oromoo keessaa jajjaboon mana hidhaatti guuramaa jiru jedhu kan hidhamanii ba'anillee akka jiranidha. Dabalataan hawaasa Oromoo Walloo kana keessaa gariin moossaniitu waraana bilisummaa Oromoo bodaqaa barbaadaa jedhanii aarsaan taanee fi uummata horsiifateef qotee bulu kaffalsiisaa jiru jedhu mee jalqaba waa hidhaaf gidirfamaa irraa nuu ka'i maaltu jira gamas? Godina Walloo keessatti nama baay'eetu qabamee dararaa guddaan irra gahee miidhama guddaa takkan arginu kan amma godina kana bulchu maqaan Oromoo tahee uummata Oromoodha akkamallee natti isaanii hir'isaadha harka jiraadha hagaruu hin darban gara irratti hojjetaa jiranii kabahees ijoolleen hamma jahaa qaaman jiru jireenyi namni bahan malee dararaa hamatu deemaa jira dararaa hama shanee qallabdanii shanee wajjin jirtanii kun maallaqaan geeddartanii kun nama itti guurtan jedhanii maatii guddaa dawaa caffaa kan jedhamu kan ishee keessatti kan argamu bakkeen dhoksaadhaan nama itti guuranii uummata Oromoo dararaa guddaa irraan gahutti jiran uummanni Oromoo Walloo waan kan argisiisu irra gahe kana biraan waraanni muka jiru gaalatti geessitanii reetti geessitanii nyaachisutti jirtanii jedhanii obboleessa guuranii nadhoolee haadha ilmaanii guuranii qabbanaaf wanni keessatti hunduu walqixa reebaniituma dararaa guddaa waan takkaan arganiitu godina Walloo irratti deemaa jira. Amma namni mana hidhaa kan daawaa caffaa kana keessatti argamu agam tokko ta'a ka beelleen agam tokko ta'a. Ka amma harka isaaniitti bahee uummanni warri sirbibeekota warra ji'a lamachi keessa taa'ee maaliin taa'amanii ho'aa ragaatti fuudhaadha ho'aa federaalatti kennaa jamee uummanni biyyarraa immoo manduggoon sheekolii ta'ee biyyoosaan guddannaan nama jaha gadhiisanii maqootii isaanii yoo barbaaddeessiisuun kennaa achitti hafee nama ani beeku nama 18 beeka kan obboleetti kee muka jiraa jedhanii jaarsa soddaa taasaf jedhanii haadholii isintu bakka beeka jedhanii nadha wajjin ijoollee xixiqqoo kan ulaa durarra baatee beektu hidhaan amma dawaa caffaa jedhamu waan takkaan argintu jira maraata achi keessatti qaama ofii irraanfatee maqaa oromummaatiin dhaabbatee udaan shilshiltaan ofirratti shilchaa'utu jira achi keessatti waan takkaan arginan argee dawaa caffaa kan jedhamu san keessatti jaalate. Gama tokkoon egaa kallattumaan nyaaphi yeroo akkasittiin Oromoo Walloo miidhaa jirutti kaabinootummaan kun uummata Oromoo Walloo kan horsiifatee bulaa keessumaa tikfatee bulaa kana moossaniitu shanee adamsaa jedhanii humnaanis immoo itti bobbaasanii waraana bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa kana duulchisaa jiru jedhu kana keessattis immoo miidhamilleen warruma wallaalaan dhaqe kanallee mudatu waraanni bilisummaa Oromoolleen isin hawaasaan isin lollu jedhanii warra kana gorsuutti jalaa deemuutti miidhaan qaqqaballee jiraa jedhu mee hawaasni kun attamiin moofamee qaama isaa kana loluudhaa ba'ee waan sanirraa waan gabaabaa nuu hime. Dhugaadhaa jaalatillaa gandarraa nama 15 walitti fuudhaniiti qawwee duraan qabu hootii qabaatee filaasha jedhamu haarawa kanatti deddeeraniiti deemaadha jarri kunii fi juntaan tokko tahee biyya keenya balleessuuf deema uwwahuu isiniin godhu irratti bobba'anii dhugaadhaa irratti bobba'anii jiranii
nama nama beeku kanum ganda kanarraa biyya amma nama sadii ganda tokko keessa nama du'een biyya inni kun mi'a facaasee mukatti kune saba ofiitti deemanii amma kadumaa jiru isaanii ofumaa dhumutti jiran kun ammoo akkaan dhagahutti achuma dabalamee harka kennaa jira kaleessa keerraa waan biraatti deemaa jira saba ofii sana irratti deemanii isaan salphina mudate malee karaa sana milkaa'inan qaban milkaa'inni isaan itti jiran sabicha biyya keessatti jiru yerootii kana guuranii haadholii dubartii ganda keessaa guuranii reebichaati rukuttaa jajjabaa deemu kan sun haala nu gabbiisaa jira inni irratti deemu kun milkaa'an jiru maafi mataa ofii balleessaa jiranii dubbiin bakka duraan jirtu amma salphinni kanuma isaaniiti jechi dhugaadhaa bobbaanis dhugaadhaa itti milkaa'uutti hin jiranii salphina jedha. Ayyeegaa milishoonni horsiifatee bulaa qotee bulaan Oromoo wallaalaan deemu kun waan guddoo kanarraa baratuu qabaa dhaabna kibba Oromiyaa godina Gujii lixaawna bulee horaattillee akkasuma osoo waan ofirraa kadhatu jaarsummallee itti erganirraa dhaabbadhaa osoo jedhanii didanii itti deemanii oboo haadhicha dhaqanii gara nama 12 bakka tokko dhumee warra kaan ammoo oboon madaama xixiqqoo madeessee fuudhee bira yaalaa jira kaaba Oromiyaa walloottis kanatu ta'aadha jira gama biraatiin warri TPLF fi humnoonni koloneel Abiyyi jabaatanii warri TPLF wallootti yoo fulla'uudhaaf deemuu jedhu guyyaa lamaan kana keessa waan dhagaamu mee waan sanarraa maal nu himta? Dhugaadha. Nuti hedduu quba qabnaa hedduu arguutti jirra. Gadda kaleessa har'a warri mootummaa fi warri amma aangoo qabna jiru tokkolleen karaa daseedhaa ayi gara baateedhaa kombolcharraa edda wal guuree baqataa ture darbee isheen as edda baqataa turte kan amma egaa daree baqataa jira. Makkaraasaan Oraalii miidhamni har'a darbaa ture baqataa ture. Hayitti hanjamu dasee naannawa daseetii fi waldaa darbanii kanarratti amma kun oomisha guddaan dhufaa jira. Baatirraan cifranas darbee karaa amma daandii armarraa baatee karaa wanneerratti deemuu qabatuudhaaf har'a yaadallaba kana waggaa odeeffannoo ijoolleerraa dhageenyi harka isaanii galitti jira. Deertuun taatu dasee fi kombolcha gara keenya fuulda'uudhaaf biyya keenya seenanii jiraniif isaa fi ifatti baqachuun bira ga'eetu ala ta'aa jira. Ayyee bareedaa gaa TPLF lafasii keessaa baafteetu amma lafa namaatti tarkaanfattee lafa namaa keessatti haatee warra kana ari'aadha jirti jabina warra kanaa fi hawaasni isaanii dammaqiinsa qabaatuudha ammallee hidhannoo qabaatuudha dabalataan gana 27 mootummaa turanii dinagdeedhaan ijaarsaan meeshaa waraanaan of tumsaniidha jiran amma hawaasni Oromoo guddeessi kunis yoo waliin ka'e yeroo gabaabaa keessatti ilmaan koloneeffattootaadhaa kana guutuutti Oromiyaa keessaa buqqisee baasee biyya isaa Oromiyaa dhuunfatuu danda'a abdiin jedhu sinuma jira waan kana irratti tarii waan nu gorsite yoo qabaatte dabalataan waan ani isin gaafatin waan Oromoon dhaga'uu qabaa jettullee yoo jiraate itti nu dabalta. Argaala kiyyaa waan inni asirratti dabalu odeeffannoo har'aa fi kaleessa deemaa jiru gintaa bicharratti haasanii ishii qofarratti deemutti hin jiru karaa warra baabbatiin asiin jala kanarraan gara itti fuullahu kanarratti waraanni lolaa jiru kan bokkusaa jiru alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabataniiti lolaa jiranii jirti jedhan amma odeeffannoo kana deemutti jira warra mootummaarra. Tole nuti achiinis ta'e galma gahuuf deemutti jirti ani dhaamsin ani qabu uummata Oromoo waliigalaati. Dararaan amma ilmaan Oromoo irratti gahutti jiru wallo irratti gara maajatee sanarratti eesii ofii haamee fuullate bakka Oromoon hin geenye maajatee kan jedhamu xiiqanii hirmeeqa Oromoo irraa kan sabaatu ibidda irra deemanii itti naqanii fi shamee fi uummata Oromoo irra jirtu kunoo kana godhaa jeetu qophaa'aa jira. Nurratti waan biraa yaaduu jiru har'aa itti kana dhaganii rifatanii uummanni Oromoo haga oom walirratti ilaalla haga oom rafna. Diina akka ilkaan beeratti hollatutti jiru qufni mul'isutti jiru maaliif taa'ee walirratti ilaala walirratti ilaalinaa yaa ilmaan Oromoo yeroon amma bakka jirtu hunduu lafaa ka'ii waan qabdu fudhuu gadi bahii lubbuun gaafa rabbiin ni bareegamta gandin qarratti hin ooltu akka waan kana injifanne harka keenyatti garfannee inni lamata ho'ata beekatan irratti hin bilisoominii lafaa kaayaa uummata Oromoodha. Dhaamsa kiyya kun dhaamsa kiyya haala jirtu humna keetii fi beekuma keetii fi qabeenya keetiin bira dhaabbadhu uummata Oromoo kan biyya kee jirtu walii qoqqoodii tokkummaadhaan waan hin oolle ilmi ji'a sagalefaa keenee dhalatuuf deema dhalatee boodaaf hin salphatinii lafaa ka'iitu diina ofirraa bokkuti yaa ilmaan Oromoo bakka jirtan mara jechaadha kanan dhaamu jaalatu.
Kan maayisarratti san dhageessifne kun gara kaaba Oromiyaa konyaa Wallootti bilbiluudhaan hidhaaf gidirfama hawaasa Oromoo kaaba Oromiyaa konyaa Walloo mudataa jiru. Addatti immoo milishoonni kaaba Oromiyaa konyaa Walloodhaa sobamuudhaan takkaa'uu humnaan dhiibamuudhaan waraana bilisummaa Oromoo wooboo adamsuudhaaf ba'anii wooboonis gorsee ijibbaannaan tarkaanfii irratti fudhataa jiraatu. Gama tokkoon mootummaan Koloneel Abiy hawaasa Oromoo Wallootti kanuma isa keessaa dhalatan milishoota bobbaasee wooboof hawaasa Oromoo adamsiisaa. Gama biraan humna naannoo Amaaraadhaa hawaasa Oromoo Wallootti bobbaasuudhaan ajjeesisaa fi hiisisaa jiraatudha kan Oromtichi kun dubbateenus isan dhageessifne. Akka waliigalaatti ammoo sagantaa keenya guyyaa har'aatiin gara kibba Oromiyaa godina Gujii ba'aatti bilbiluudhaan ongeen wal qabatee haala hawaasa Oromoo gamasii mudataa jiru. Addatti hawaasni Oromoo kibba Oromiyaa konyaa Gujii ba'aadhaa gannoottan afran darban kana keessa bifa hamaadhaan hidhattoota mootummaa shiftaa PPtiin obbaafamaa turu. Har'alleen waan sun akka irraan dhaabbatanii fi qabxiilee akka harkaa irratti yaada Oromticha kibba Oromiyaa konyaa Gujii ba'aa irraa arganneef kaaba Oromiyaa konyaa Walloottis bilbiluun haala waliigalaa hawaasni Oromoo konyaa Walloodhaa keessa jirullee isaniif dhiyeessaa armaan baaneerra. Isan dhaggeeffattoonni keenya turtii qaataa laammaatti nu faana qabaattaniif horaa bulaa isaniin jecha waan har'aaf qindeeffannes armarratti obbaafneerra.